بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريان كي كم جرت نجا كيسني فيا كيسني بقى نجا جرات تاني أما نجا جرات لا سننجا نجا في رحمن ربي كادو من كم نيس نودين هاجراته إن شاء الله. ربي كيري في جالته كيسا سن هاجرات شفاتو سننجا إن شاء الله. حرام على جوبار بعده وأم براتي هم تيجي جورا والله العظيم أن جيتو جرب أنتي خنا أنا صوبي ساني هم تيجي سنوني بيتني غافا كسو بانغرو سبحان الله تقولين غافا تنجي جورا لغا إفهجرو غافا صوباني إنكام فتا تنجي جورا تكو مسيلة نمي تو كبر تكو مسيلة نكام فتا غرو تكو مسيلة نكام فتا أما عدسي يرو بأيتي ميجرا صوبا وان تكون كجيبا جديتين كجيبا تو يسالي مويو شير غودي في جرا يچودا afaan eenyudhaan jira ingiliffaan barreeffamee jira akkasumas namni baay'een poostii godhee jira jechuudha. Wanni kun maalidha? Suurichi kun immoo akka isaan jedhanitti namichi gara kiristaanaa sila deebi'ee fi musliimoonni maalii fi amantii islaamaa irraa gara kiristaanaa deebita jedhanii akkas godhanii jiran. Si jammar jechuudha amantii islaamaa keessa seera kamtu jirame iddoo kami barreeffame mudhii gadi awwaalaati cafaqa kan jedhu kiristaana muslima kiristaana irraa gara islaamaa irraa gara kiristaanaa deebi'e mudhii gadi awwaalaati dhagaadhaan rukutaati ajjeesaa seera kamtu jedhame eessa irratti barreeffame seera akkas jedhu hin jiru tokkollee osoo dhugaayyuu ta'e seerri akkas jedhu amantii islaamaa keessa gonkumaan jiru eessallee osoo barbaadanii jechuudha. Garuu yoo kun kijiba ta'uu isaayyuu an osoo isaanitti hin dubbatin isaan sheerii isaanii argee osoo isaanitti hin dubbatin sarchii godhee ilaale jechuudha. Sarchii godhee gaafa laalu namichi immoo badii biraa dalageeti. Badii inni dalageellee zinaa dalagee fuudhee namni tokko amantii islaamaa keessatti namni tokko eega fuudhee yoo zinaa dalagee jedhe mudhii gadi awwaalameeti jechuudha dhagaadhaan rukutamee kan ajjeefamu. Kana hundi isaanis ni beeku akkanumatti jallisan malee. Amantii islaamaa qofa keessa osoo hin taane quraana keessa qofa osoo hin taane hatta kitaaba isaanii keessa illee jira jechuudha seerri kun. Isaantu itti fayyadamu malee. Akkasumas immoo inni waa akka tansan subhaanallah. Mee namichi kun waan inni jee ilaala. Argitanii? Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa akka ta'e baree duukaa buunaan jireenya gammachuu argate warreen kunu akkasitti isin dubbisa barreeffamni isaatu bacarcurumaa isaati. Inni akkas jedhe jechuudha. Ishiin tun illee yeroo baay'ee sheer goote wallahi aziim kunoo mee keessa seenaa ilaala. Ammas asittis dhiifama kunoo asittis waan isin jettee barreessite. Garuu yoo dubbiin kun osoo dhugaa ta'eeyyuu isaanitti ani akkasii isaan irratti illee dubbadhu. Wanti kun dhugaa kan taane immoo sarchii godhee ilaalee jira jechuudha. Sarchii godhee maqaa namichaa barreessee maqaan namichaa kunuuti Muhammad Abukar Ibrahim jedha jechuudha. Kunoo na eega poostii bakka jedhu tuqnee ilaalla. Dhiifama. Asitti ansheer godhee jira. Asitti dubbisaa isin dubbisaan an ingiliffa baay'inaan hin beeku. Walaakin akka kun shari'aa islaamaa keessatti akka nama zinaa dalagee tokko akka dhagaadhaan rukutamee ajjeefamu kan godhamedha jechuudha. Malee akkasumas asuma ol deemaa dubbisa. Hadiisnis jalatti barraa'ee jira. Dhiifama bilbilli kee xiqqoon hallaga waan ta'e. Hadiisnis jalatti barraa'ee jira jechuudha. Hadiisni akka namni tokko yoo badii dalagee yookiin immoo yoo zinaa dalagee osoo haadha manaa qabu haadha manaa nama biraa waliin yoo zinaa dalagee akkatti rukutanii ajjeesanidha kan hadiisni jalatti barraa'ee jiru jechuudha. Maqaalee yoo ilaaltani soorii dhiifama bilbilli kee xiqqoo rakkoo qaba. Akkasi jechuudha. Kun immoo
Ani lafumaa ka'eetiin dubbanne amantii keenya keessatti akkuma seerri kun jiru amantii jaraas keessas jira. Garuu seerri kun diigamee Yesuus immoo dubartii zinaa dalagde yookaan immoo badi ejjite takka itti fidanii jennaani akka dhagaadhaan rukutamtee hin ajjeefamne godhee jedhaniiti kan odeessan jechuudha. Kitaaba isaanii bakka Maatewos maal keessatti argee ture. Garuu seerri kun akka soba ta'e kitaabni jaraatu akka soba ta'e mee Maatewos keessa dhaqnee haa dubbisnu. Ifama na ibsa. Maatewos 5 jalqaba Maatewos 5 17 keessa dhaqnee dubbisna. Naaf obsa. La ilaha illallah. Waa'ee seera isa karaa Musee kenname barsiisuu isaa jedha. Kun asitti 17 irratti Yesuus seeraa fi barsiisaa raajota diiguudhaaf waanan dhufe hin se'inaa. Ani isaan raawwachuudhaaf dhufe malee diiguudhaaf kun akkuma asitti diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhugumaan isinitti hima. Kun asitti akkanatti isiniif ka'a akka argitaniif jecha. Sorry dhiifama beeksisa. Ani dhugumaan isinitti hima. Hamma waaqni la ilaha illallah. Naaf obsaame. Hamma waaqnii fi lafti badanitti seericha keessaa fiidalii yookaan immoo fiidalii xinnaan tokko yookiis gara tokkoon fiidala utuu fixanii hin badu. Kanaafis namni abboota hundumaa irraa xinnaatan keessaa tokko diigamuu isaas namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hunduma irra xinnaatu hin jedhama. Namni abboomota kana eege barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa in ta'a jedha. Asitti akka argitan kanatti akkasitti isinillee asitti gubbarratti isinii barreessaati akkasitti seenaatu dubbisa. Yoo isin mul'achuu idillee. Ayyaaka asitti akkas jedhee eega ka'ee achitti diiguun isaa tokkoffaa Yesuus mataan isaatu akka seericha san diigee akka isaanitti seericha diigee jira jedhaniiti jechuudha kan dubbataa jiran. Kun immoo yoo soba kitaaba isaaniitti kitaabni isaanii jalqaba dhugaa dubbate hin beeku. Kanaaf iyyuu mee seericha san waliin laalla. Seera Liwaawota kana waliin dubbisna. Naaf obsaame 22 diddama dhiifama 20 10 irra dhaqne gaafa dubbisne 10 irra dhaqne gaafa dubbisne asitti irra isinii gadi qabaa qo'a. Namni tokko haadha manaa namaa bira haadha manaa ollaa isaa wajjin yoo ejje inni ejje isheen ejjites lachuu mamaa malee haa ajjeefamani. Akkasitti malee 11 irratti namni haadha manaa abbaa isaatti bira ga'u qullaa abbaa isaatti mul'isu isatti namni ta'ee fi lamaanuu dhugumaan haa ajjeefamani. Asumatti akkanatti gadi qabaati gubbaarratti isiniif barreessa seera Lewwotaa fi seera waan Yesuus dubbate jechuudha. Isin dubbisa. Kanaaf iyyuu jarri kun kijiba wallahi azim ani hin beekan subhanallah. Kijiba eenyu akka isaan barsiisan muyyuu isinitti meja Roomaa 3:7 dhaqnee haa dubbisnu. Roomaa 3:7 sorry dhiifama na jalaati allaga waan ta'eef.
dhiifama. Roomaa 8:7 gaafa dhaqnee dubbifne garuu soba kootiin dhugaan Waaqayyoo caalaa mul'ate ulfinna kennisiisaaf yoo ta'e maaliif amma iyyuu akka cubbamaatti yakki anatti muramaa jira? Eenyu jedhee? Phaawulostu jedhe. Inni sobee jennaan malaa jarri akkatti murtee jirti na fakkaata. Ammallee mooyyuu bakka biraatti illee soba isaa dubbatee jira. Inshallah sallee isiniif fidana eega. Amma obboleeyyan keenya Qorontos 1:9 irra dhaqnee dubbisna. Kun yaa akkuma isinillee hin beektanii akkuma isaanillee beekanii ufumaan sammuu isaaniitiin sobsiisan malee aslan musliimota sobsiifnaaf miti jechuudha. Ufumaan sobsiisuu jiranii. Kun xaaliyaa Phaawulos malee kan eenyudha miti. Walumaan ilaalamee waan inni jedhe. Tokko 20 irratti akkasitti bifa isaa wanti akkas godheef haa isiniif mul'atuuf jechuudha. Yahuudota biratti warra Yahuudota buufachuudhaaf akka Yahuudni ta'e warra seeraa jalaa jiran biratti ofii kootii seera jalaa yoon jiraachuu dhabaadhe iyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e. Argitanii? Akka nama seera jala jiruu ta'ee kijibee jechuudha. Kun immoo ofiis kijibee namas kijiba barsiisee jechuudha. Argitanii jirtan haga jalaa dubbisaa. Akkasitti dubbisaa malee 21 irratti illee dubbisaa. Warra seericha hin qabne biratti isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'ee haa ta'u iyyuu malee seera Kiristoos jalaa waanan jiruuf ani seera Waaqayyoo hin dhabne. Achitti kijibee asitti an seerarra jiraa ofiin jira jechuudha. Kun immoo kijiba guddaa barattoota isaas isa warroonni amma isa jala jiran kijiba guddaa amma kijibaa jiran barsiisee ofiifis kijibee dhimee guutuu kijibee isaatiin ummanni kunis raafamaa jira jechuudha. Subhaanallah. Akkasii isiniin jedha uummata keenya isin duraayyuu yani dhugaa barbaaddatan malee soba isaanii jala hin deemtanii obboleeyyan musliimaa. Kana jechuu barbaade har'aaf kanuma qabatee dhufee kijiba isiituma yani yoo akkasitti kijibdee wallahi ergeefii ture yeroo baay'ee bakka baay'eetti ergeefii ture jechuudha. Garuu isin waa takka ammas koomentii barreesseefii jire. Garuu waa takka naaf hubachuu didde jechuudha. Sirumayyuu naaf fudhachuu didde amanummaa dhabde jechuudha. Maaliif jennaaniini soba kanaaniyyuu xiqqoo har'a yoon amantii kee xiqqoo ni guddifadha akkuma Phaawulos jedhe sanitti jechuudha. Amantii kee yoo xiqqoomee naaf haa dhagahamu jetteetumaan dubbachuu jirti malee waan tokko wanti dhugaan jiru tokko illee hin jiru sin jechuu barbaade. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.